akeekachiisa. Dura gaa akeekachiisa goonee bara eegas booda yoo didamee dirqama keenya bahannaa jechuudha. Dirqamni bahamnu maali boodarra miidiyummaan sun akka cufamu taasisuun ni danda'ama jechuudha. Maaliif miidiyaan amantii namaa xureessu ololaa fi kijiba hin jirre uummata gartee beekamtii barbaada beekumsa malee dubbatu akka abbootii amantii gootanii akka hayyoota amantii gootanii akka barsiisa amantii gootanii miidiyaa akka sirratti dhiheessitanii gatii keessanillee kabajaa keessanillee gizee buustan hedduu nama gaddisiistan. Amantiin Islaamaa namni waa je'eef amata kumaantama meeqaan durallee ja'amaa ture. Namni amantii Islaamatti qoosuu barbaadu nama gartee aduu jala dhaabbatee hancufa samitti ol tufu gartee. Hancufni kun yoo samitti ol tufte sumatti gaddeebi'ami. So namni amantiitti qoosuu barbaadu keessattuu amantii Islaamatti qoosuu barbaadu nama gartee aduu jala dhaabbatee takka samii jala dhaabbatee samitti gartee hancufa ol tufu walan. Hancufni ol tufte sitti gaddeebi'a. Kanaaf ummata gartee aadaa fi safuu hin qabne, ummata amantii hin beekne, ummata seenaa hin beekne mee maal jettanii dhiheessitan? Fakkeenyaaf namni tokko gizee miidiyaa dhiyaatu kaleessa nama akkam ture background isaa qoratamee maal keessa jiraachuu ture, maal gumaache, lubbuu isaatiif maal hojjete, maatii isaatiif maal hojjete, namni kun maal barate, namni kun maal hojjete. Bara jechuun madaalii keessa jiraachuu qaba bara. Siigalee? Siigalaa miti? Kanaaf daawwattoota kiyya warri miidiyaa qabdan yeroo nama dhiheessitan madaalii namaa ilaalaa. Maali namni sun dhufuun miidiyaa kanarratti maal fida? Ergaan inni hawaasaaf qabu maali? Inni kun nama akkami? Isin sun nama akkami? Maal baratte? Mee eessatti baratte? Seenaa nama sanii qoradhaa. Barumsa nama sanii qoradhaa. Yuunivarsiitii kamirraa barate? Haayiskuul kamirraa eebbifame? Waliigalaami? Namni kuni adaba akkam qaba? Maal irraa baruu deemna? Maal irraa barachuu deemna? Nama biyya diiguuf deemuu fi nama hawaasa diiguuf deemu osoo laaltanii gartanii fiddanii hawaasa afaan keessanii yeroo kana ajandaa nuu gootanii kanaan miidiyaa keessan dhaadheessachuu barbaaddamoo maaliif warra tokko jira beetaa wanni isaan qaban ulaagaa isaan qaban keessaa tokko maali khaaliif tu'raf jaan faallaa hawaasaa deem faallaa amantii deem faallaa namoomaa deem faallaa aadaa deem waan beekamaa ta'e tokko yoo faallaa isaa deemteeti beekamaa taataa jaan. Amma bar namni silaa beekumsa qabu, namni silaa sirna qabu, namni aadaa fi safuu qabu hin beekamu. Namoota aadaa hin qabne, amantii irraa illee barumsa hin qabne, dandeettii hin qabne, ogummaa hin qabne, kan rabbiin sodaanne, kan ofillee hin kabajne, kan haadhaa fi abbaa ofiitillee hin kabajne, kan akkasii fiddanii miidiyaa irratti hubuunii fi maqaa amantii ummata guddaa kana, maqaa amantii ummata qaalii kana, maqaa amantii ummata gartee guddaa kana yoo akkasitti isin raggaxxan malee nu raggaxxan si fakkaate raggaxamtee jirta abbo rabbi si haragaxu isin jedha baarsaati rabbi si haqee jechuudha. Taa'i akeekachiisa taa'i taa'uu baannaan seeraafis ni dhiyaatta miidiyaa keetillee akka miidiyaa irratti ol hin baanillee miidiyaa keetillee cufsiisuu dandeenya. Sirriitti hubadhu akeekachiisa kun. Ani immoo majlisni Itoophiyaa hajjii fi umraa malee hojiin teessan maali? Yoo amantii keessan kabachiisuu hin dandeenye, yoo kabajaa amantii keenyaa eegsisuu hin dandeenye, gaafuma ganzabni guddatee fi ganzabni hajjii xiqqaate qofa gabbaatanii ibsa ejjennoo nuu himtamoo maali? Namoota akkanaa tarkaanfii irra fudhattanii seeraa fi dhiyeessuu dadhabdan. Bakka bu'ummaan uummata musliimaa isin Itoophiyaa keessatti qabdan sun hojii irratti ooluu qaba jechuudha. Namoota gabbee hawaasa burjaajeessu, amantii namaa xiqqeessu, ummata islaamaatiif ummata biraallee walitti buusu, ummata seenaan beekne, ummata aadaan beekne, ummata safuun beekne, ummata aadaa duudhaa Oromoon beekne, ummata habashaa waan taatee hin beekne, ummata makkaan fi madiinaan waan taatee hin beekne, ummata kaabaan waan taatee hin beekne fiddanii kaabaa tana macaawaa caawwatan immoo
kubbaa isin fakkaate moo maal isin fakkaate? Kaabaa jechuun waan ulfina isiitiif kabajaa isiitiif Rabbi subhanahu wa ta'ala ila yawmina hadha ummanni muslimaa guutuu addunyaarraa itti garagalee qiblaa tokkummaa ummataa tiisuudhaaf jechuudha. Tokkummaa ummataa tiisuudhaaf ummanni islaamaa itti garagalee kallattii tokkoon gara tokkotti itti garagalee gara isitti qiblaa sanii garagalee salaataa jechuudha. Nuti kaabaan gabbarru by the way. Kaabaan hin gabbaramtu. Kaabaan dhaqaadha. Garuu ulfina Rabbiin isi uffisee jira. So ummata akkanaa miidiyaarra fiddanii yeroo gatii keessan buustan yeroonii fi burjaajii umtan please wanni akkanaa gaarii miti. Ummanni Oromoo kana bira dabruu danda'uu qaba. Yeroo takkanaa. Kanaaf obboleeyyan koo namoonni nuti sadarkaa guddatti isin beenu yoo sadarkaa keessan jala sanitti gabbustan hedduu nu gaddisiisa. Kanaaf yeroonii fi nama fiddanii afeertanii waa'ee amantii gaafattan namoota amantiirraa bilchinsa qaban, beekumsa qaban, dandeettii qaban, hawaasa islaamaa bakka bu'uu danda'an karaa majlisa islaamaatiin, karaa hayyoota beektoota islaamaatiin qunnamaatii ummata hawaasaafillee tokkummaafillee ummata kanaaf ergaa bareedaallee dabarsuu danda'an ummata akkasii afeeraa please. Ummata burjaajii, ummata shakkii, ummata waswaasa, ummata ofiifuu shakkii keessa jiru. Yani faaqidu shay laa yu'ti shay. Namni kishaa waan qabne horii baasee siif hin kennu bara. Nama waa hin qabne akkamitti deemtee ati waa kan taaf yoo isin beekamtiidhaatu isin biratti guddaadha. Beekumsa son taane beekamtii. Namni tokko beekamtii qaba. Bar Fir'aawni illee beekamaadha bara. Mujrima Fir'aawni fakkeenyaaf beekamtii guddaa qaba Fir'aawni. Maaltu beekamtii isaa kan Fir'aawna? Ajjecha, gudeeddaa, saamich, reebich, badii inni dalagaa tureetu beekamtii isaa kan jechuudha. Beekamtii qabaachuudhaaf ati namni tokko beekaa ta'uu hin qabu. Kanaaf beekamtii fi beekumsa addaan baafadhaa. Barumsa namaa dabarsu nama beekamtii qabu miti nama beekumsa qabu filadhaa deemaati. Namoota gartee guyyaa tokko qoree ummata kanarraa saba kanarraa qoree isa waraanteef takkaa qoree irraa baaseen beene akka hayyuu gootanii akka jagnaa gootanii akka qabsaawaa gootanii akka beekaa gootanii nama jireenyi isaatu jiraachuun isa dhibe yoo miidiyaarra fiddanii akkanatti amantii teenyatti taphattan hedduu nu gaddisiistan. Arra sadarkaa kana haasoo hin agardeebine haa alagaadha osoo nuti ummata tokko ummata biyya waliin qabu ummata saba afaan tokko dubbatu osoo jennee kabajaa walii goonu ka fagoo jiru ka fagootti ifirraa beena fagootti ifirraa eena ka keessa jiru maaliif nu rakkitan maaliif nu barbaachatan ajandaa dhabame waan dubbatamu dhabame qaala wayinsa gaazaarraa waan dubbanne waan dubbatan yoo dhabdan ummanni keenya karaa itti bobbahee galee nyaata itti nyaatu dhabee jira rakkoo keessa jira akkamitti furmaata ummata kanaaf hinna gaasni dhabame maaltu furmaata jettanii hayyoota beekumsa qabu waa'ee dhukkubaatii wal qabate waa'ee fayyaatii wal qabate waa'ee dinagdeetii wal qabate waa'ee guddina biyyaatii wal qabate kan kun hundi osoo jiru amantii warra amantii beekuuf dhiisa amantii hayyoota amantiitiif dhiisa garuu immoo duruyyee ganda keessaa waliif funaannantanii beekamtii qabdi jettanii beekumsa malee warras kabajaa takka malee qaanyii takka malee osoo saalfanne afaan guutuudhaan haadhaa fi abbaa ofii dura taa'ee barsiisota isaa dura taa'ee hayyoota isaa dura taa'ee sheekota isaa dura taa'ee hawaasa islaamaa guddaa kana dura taa'ee afaan guuttatee ija isaa tana qaratee ija babaasaa konferensiidhaan akka nama beekumsa qabutti akkasitti yoo dubbatu dhugaa isiniif fakkaate? No. Arra beekaatu Itoophiyaa keessaa dhabame nama sadarkaa haayiskuul baratee hin fixin tokko sadarkaa miidiyaa guddaa sanarra fiddanii hawaasa kana ittiin salphistanii